dir ati adda irraa qabee haadha manaa kooti yoo si dhiisee dubartii biraa ilaale dubartiin hundi ramadaan inni natti haa fakkaatu jette. Laki disi sana nanya malu. Jecha jechuun. Benar ini sudah ada bersih jaga dengan kata kata. Jadi mulai sini buat. Hari pada pun ada pada sini cekan. Mana peti hari kamu? Sekian benar benar. Kita wadah wali galubar. Mungkin ini sih mudah sih ada tadi. Wah tiga kali itu ada pada bicara apa sih lah basu. Amma mana aja. Ada pada kan anjir suka tapi. Jadi tak tapi dengan cuci dikasih dikasih tu film berita apa yang nanti mesti. Namun dah Tada gasti yoo galchuu dide taada ani laal. Gasti na galchuu dide haati faate maali na garuu dide haati faate akkas naa ta'uu dide haati faate ka jedhan kun ani isaan hin beeku jechuudha si galee. Kanaaf ana amma akkasiin jedhaadhu ati waadaa naa seeni jechuudha. Isi paggalar Islam. Kemudian kita agarte biasa sih. Kita saja di kau Ani wallahi rabbi marn mana jibbisiif tayyannaan jaarsuma jechuudha dhiiruma afaan wada geessa. Ati nama mangistee keessa jiru jaalala ta'e danda'e mangistee keessa. Gadaati firaasii beektaame kana addunyaa handa gadda diraama dhibba shan kenne naan jawwaalatti dabalee bitan. Gadaati firaasii gadda Diraama jechuudha diraama dhibba shan sii kenne diraama kuma shan sii kenne dantaa dhageeffadhu. Jimbilfattee kaatee waan biraa naasayini fixattee dhufte afoo teenee naasuun. Guys, wini tiya na eega taap godha banna kachu. Wini kudhan qaba taap na godha. Wini kudhan qaba. Fixadhu kootu. Wini tiya na eega guys. Anda gimana ada fat? Jati ba manur yo taate de gimana? Jati nama yo taate. Nanti yo jati nama tane seafood. Kalas kalum. Munti beradu. Habibi an jarti namati miti singira bar. Ani wala mubarak jedhani wala mamanur jedhani nama takkan namni ambe kunjur. Maka tuh. Kalas rako ngabukot. Bulmuna. Anak kerja je saat rako. Kasih rumah kawan itu. Rako ngabuma kau dulu. Nama tokko nama takkan namni ambe kunjuru. Dachi tanan rati namni anjiro jelga ba media ko berat desi visi ko. Omne dekat atau cukup nak mas. Sampai sama tak sana mati dulu. Jadi inggaran jadi nawari na. Amma mati lagi baru Kita tadi sadimi pas itu kita bicara mana gosek. Tadi sadike sama mana tuh. Coba ada. Bukan ya. Itati sadi shamarran jedhati lamma fada dubartii hadda guyyaa hadda maqaa kiyyaan dhuftee waa bitatte shiita haa ta'u kun duduu dhaabatu sanniin keessaa tokko sixoota kennitaaf. Wallahi kennaaf tak eshi sadafa. Amadina Kasadaffaadha. Kasadaffaadha boru ganama boru qoy. Guys, shamarran Dubai waa ajajadha. Shamarran Dubai keessa waa ajajadha kootaati. Isin jecha albala malxaxxam jedhee kana godhaa jira. Shamarran Dubai waa ajajadha koota. Waa ajajadha shamarran Dubai. Ijoollee waan maxxarattee bitatee waan gotu mul'isara. Ada mati biru kubah ngau. Oke, Adisa mana jajetan? Bakke sinjir tanin. Bakke sinjir tanin mali sini hafidu. Ada mati. Ada pemain kubah ni kami. Kau ada dia. Ana je koi ka mala dabam de kutami. Ana je ala rarra kata jiru khona gaban tan media ra jirajun ke samali fayyad ko. Mal garu jiratan media ra bena ki makuma jimmati tu wan media ra jiratan mali ni. Ilmoon keessan kun isinitti dheesse rakkatee barandaa nama dhaabatee barandaa namaatitti rakkachuu jira. Akkamitti fuutanii ofitti hin qabne. Birrii kuma takka walirra buuftaniitiin ilma keessanirra rakkee kisaaraa mootummaa itti deemaa jiru maaliif walitti hin qabnen jedha bara. Halalalalala jechuun bicha maaliif fayyada? Indee maaliif jiraatan qofan jira bara meeti feemasoonnummaan jimma dhani gaafa waa'een jimmaatu qabu buqqee dhagaa godhee asirraa lallabu hundi isaa. Ana feetan na saqqalaa feetan waan biraa naan jedha rakkataa keessan bakka itti godha. Gaafa ni lubbuudhaan dhabame yookaan namni ubbiraa gabbaasee karaarra sheexanii dha'ee mukatti darbeetiin jedhe iyyoo irra mucaa keessan bira dhaabbadha rakkataa keessan afoo dhaabbadha gargaara indee maal godhu edda nishii boru kun gaafa nam rakkinarraa akkanatti cabee taa'utti jira jechuudha rakkinarraa waan haasa'u waan dhiisu wallaalee jechuudha deggali jennaan erbeen onaaf galti gaafa du'ee gire arsii keessa fiddanii awwaaltan moo harargee keessa fiddanii awwaaltan jimmatti awwaaltanii bara koota amma maqaa jimmaa kaasee miti jala kanatti hudduu banaa
deemaa gargaara rakkataa keessan bakka itti godha. Ay osoo dheettuu shingee osoo dheettuu lubbuu osoo dheettuu shingee jedhe osoo jennu rakkataan keessan isinitti galaa jechuudha. Isin tutti aanaa si tutti aanaa jechuudha. Ufi qabi rakkataa kan kee bakka itti godhi. Walirra kaayaa dirqama walirra kaayaati rakkataa keessan bakka itti godha. Dirqama walirra kaayaati. Birrii kuma takka 500 Dubaay walirra kaaya rakkataa keessaniif bakka godha. Ay kaluka irraa murame lutti irraa muramteef hin dubbatan. Kadu'eeti makiina nyaateef hin dubbatan. Namni bar rakkatee jennaan namichi asiin dura doonii gubbatti obboleessa isaa foon obboleessa isaa gattaa'ee cafaqee cafti godhe nyaate sun rakkatee jennaan jechuudha. Isin galee waan guddaa miti. Diraam namni 10 diraama kuma takka yookaan 500 walirra keettanii mucaa kana gargaaruudha. Rakkina keessaa baasaa kaa komadha. Rakkina keessaa baasaa kaa ilmaa dhayyeessaati haati xiyyaa haadha akkanaati rakkattuudha barandaa namaa jirti. Waa takka jireenya takka hin qabdu birrii kuma takka Itoophiyaan irraa barbaadde 500 Itoophiyaan irraa barbaadde jedhee isin boo'utti jira jechuudha. Arraba isaallee dhiisa jecha isaallee dhiisa meemmi ijoolleen maan jimmaatu jechuudha akkuma kutaatittu yoo achi isinitti deebiseetiin jedhe birrii 500 walirra kaaya 200 walirra kaaya. De waan moodesii keessan hin bitatte walirra kaayaati. Gargaara mucaa kana kaartoonii yunuu bitaniitiin sargee hambaatiin dhattanii eebba jinnii maali jettaniitiin caffaraa ooltanii galtanii miti. Restaurants takkattu gaafa gabbaatan waa hedduu balleessanii deebitan. Mucaa kana waltaati irra dhaabadhaati waraqata isaa kana irraa xumuraati akka namaatti deemee re'ee sanillee yoo dalagate haa dalagatu. Warra majala kana teettanii waa haasoftan namni rakkinatu iyyuu akkasitti ash anama wanni rakkaanneef maali waan inni asii haasa'u kana hundaan rakkaanne meef namoonni rakkaatan jiraachuun maltan. Namni kun gaafa istireesiidhaaf yaadni sammuu nama seenee waan itti himatanii waan itti baafatan wallaalanii ifaajanii xaaranii lafaanii gaafa keessaa bahuu dadhaban maal ta'a namni kun gaddeebee bakka guddammaan kun taa'ee udaan qalqallaa jechuudha. Chaansii gaafa dhabe jechuudha gaafa sammuun isaa hadoodee haadha itti himatu hin qabne abbaa itti himatu hin qabne hiriyaa itti himatu hin qabne nama isa gargaaru hin qabne gaddeebee taa'ee dhoqqee qalqallaa bakka akka ilmoo daa'imaati jechuudha waan akkasiitiin nama keessa jira. Galee namni kamiyyuu rakkatee namni hin argine hin jiru. Namni bar rakkatee jennaan namichi asiin dura doonii gubbatti obboleessa isaa foon obboleessa isaa gattaa'ee cafaqee cafti godhe nyaate sun rakkatee jennaan jechuudha. Isin galee waan guddaa miti. Diraam namni 10 diraama kuma takka yookaan 500 walirra keettanii mucaa kana gargaaruudha. Rakkina keessaa baasaa kaa komadha. Rakkina keessaa baasaa kaa ilmaa dhayyeessaati haati xiyyaa haadha akkanaati rakkattuudha barandaa namaa jirti. Waa takka jireenya takka hin qabdu birrii kuma ati ashkarii hoteela namaa taatee hoteela namaa qulqulleessu bicha osoo hin taane hoteela san keessatti muyaa barattee akkaataa shunkurtii muran barattee akkaataa timaatimii ciran barattee bor hoteela banachuudhaaf yaadu si barbaachisa. Waggaa 3 waggaa 4 hoteela namaa dalaguu si barbaachisu jechuudha. Haadha suuqii namaa kana hojjetta. Bor amma suuqii kana barachuudhaaf hojjechuu qabda malee asirra teettee dhagayaame halalal haga haasoftu uffata tokko osoo gurgurtee siifis faayidaa abbaa saniifis faayidaa. Haga teettee haasoftu. Kalaama gaarii haasoftee kalaama bareedaa kana haasoftee hordoftoota hedduu horachuu dandeessa. Hordoftoota hedduu namoota garaas nyaatan hedduu. Anama sa'aatii ammaa kana osoo miliyoona Itoophiyaa rakkadde namni miliyoona Itoophiyaa naa kennu hin jira.